kun tutoriaalii koorsii Global Affairs irratti afaan Oromootiin isiniif kennamudha. Tutoriaalii kanaan kan wajjin laallu chapter 5 koorsichaa yommuu ta'u, chapter 5 jalatti egaa major global contemporary issue ture. Chapter 5 walumaa gala kan inni haasa'u dhimmoota addunyaa ta'anii dhimmoota ijoo addunyaa ammaa mudachaa jiran jechuudha. Paartii darbe keessatti security issue laalleerra, dhimma nageenya addunyaa akkasumas dhimma naannoo addunyaa environmental issue. Paartii kanaan immoo global socio-economic issue laalla. Kana jechuun dhimma hawaas dinagdee addunyaawaa ilaalla jechuudha. Chaaptarii kanagaa asirra geenya jirra jechuudha. Paartii kanarra geenya jirra. Tutoriaalii wajjinaan obboleessa keessan oliyaad baratichaan ture. Hamma dhumaatti akkana faana taatan affeerraa isiniif godhaa. Miidiyaa dirree barnootaaf haaraa warri taatan please bartee ta'ee mini subscribe godhaa. Irra deddeebi'uun nan barbaachisu. Egaan mee global inequality irraa haa kaanu. Socio-economic issuedha jennee hawaas dinagdee addunyaadha. Dhimmoota hawaas dinagdee addunyaa. Dhimmoota hawaas dinagdee addunyaa gaaf jennu immoo egaa dinagdeen as keessaraa dhimmi hawaasummaa as keessa jira. Inequality, poverty, hiyyummaa fi ala walqixxummaa. Isaan kanneen ilaalla jechuudha sirriitti. Does inequality matter? Inequality yookaan ala walqixxummaan murteessaadha. Again, the existence of inequality is not automatically a major problem. Argamuun ala walqixxummaa jechuudha automatically problemii miti yookaan battalatti rakkoo hin ta'u. Battalatti rakkoo hin ta'u garuu oolee bulee rakkoo ta'a jechuu barbaadameetu. Specifically when the economy is growing and there are many opportunities for upward mobility. Keessumaa jechuudha dinagdeen yoo guddataa jiraatee fi if there are many opportunities for upward mobility dhaaf carraan yoo jiraate, upward mobility jechuun dabalaa kan deemu jechuudha. Fakkeenyaaf miindaan amma iskeeliidhaan dabalaa deemamni akkas fooyya'aa kan deemu jechuudha. Ol dabalaa ol da'aa kan deemu. Kanaaf carraan dinagdeen guddachaa deemuu fi carraawwan dabalaa deemuun kuni ni jiru jechuudha. Ni jiru. Kanaafi automatically problem miti kan jenneef battalatti rakkoo adeemsa keessa turee bulee rakkoo ta'a jechuudha. Dhimmi inequality yookaan walqixa ta'uu dhabu in terms of economy keessumaa in terms of economy fa'aa jechuudha. Kan biraan as a result as long as the standard of living is improving, sadarkaan jireenyaa hamuma fooyya'aa deemu. Kana jechuun upward mobility jira jechuudha. For those on the bottom of the economic ladder, yaabbannoo yookaan masalaala diinagdee irratti jechuudha. Warri gara gadii jiran masalaalaan beektuun yaabbannoo isa manaan fa'aa mukaa fa'aa gortanu gara gadii amma just mukni gara gadii hin jira. Warri gara gadii irra jiran suni concern about inequality tend to diminish as long as the standard of living is improving. For those on the bottom, warra economic ladder irratti yookaan yaabbannoo masalaala afaan naan ibsu fakkeenyaan ibsuufi amma kun warri gara gadii jiran yookaan galii giddu galeessaa warra argatanii jechuu barbaadameetu. Yookaan warri hiyyeeyyiin warri gadii warra jireenya gadii jiraataanii jireenyi fooyya'aa waan adeemuuf as long as standard of living is improving, concerns about inequality tend to diminish jechuudha. Dhimmi inequality yookaan al walqixxummaa garamitti tendi godha, garamitti jallata jechuudha. Xiqqaadha jechuudha. Diminish xiqqaadha. Maaliif? Jireenya fooyya'aa waan deemuuf upward mobility waan jiruuf jechuudha.
The last 2 decades of the 20th century and the first decade of this century were characterized by a widening gap between rich and the poor. The last 2 decades dhumni kurnanoota digdammaffaa jechuudha. 2 decades kurnanoonni jaarraa digdammaffaa jechuun 1980 ol jechuudha mitire. Dhumni kurnanoota jaarraa 2 jechuun kurnanoota 2 digdamarraa 2000 gaafa irriftan 1980 fi amma sanaa ol jechuudha gaani. And the first the 21st decade jechuu barbaadanii natti fakkaata. Maaltu ballachaa dhufe asitti maaltu ballachaa dhufe characterized by widening gap between rich and the poor jechuudha. Hiyyeessaa fi gaappiin hiyyeessaa fi dureessa gidduu jiru baay'ee ballachaa dhufe jechuudha. Baay'ee ballachaa dhufe. Keessumaa yeroo ammaa kana jedhamu barbaadeetu amma mitire jaarraa 21ffaa keessa jirra wayita kana keessumaa 1980 kaasee hamma ammaatti jechuudha. Gaappiin hiyyeessaaf dureessa gidduu jiru akkasuma biyyoota hiyyeeyyii biyyoota warra guddatan gidduu jiru baay'ee ballachaa dhufee jira jechuudha. The last for example America keessatti yommuu fudhattan the USA the financial and economic crisis increased inequality and heightened awareness of the concentration of wealth held by the top 1% of Americans. Economic crisis. Madam, economic chaos. Raafamni yookaan hammacamni diinagdee jechuudha. Hammacamni diinagdee Ameerikaa keessatti dabalaa dhufee jira. Increased inequality dabalaa dhufeera jechuun alwalqixxummaa dabalaa dhufee jira jechuudha. Raafamni diinagdee Ameerikaa keessatti keessuma. Kun immoo heightened awareness of concentration of wealth. Wealth yookaan qabeenya guddaa kan qabanii Ameerikaa keessatti yeroo tokko qorannoo gaggeeffameen jechuudha. By the top 1% of Americans warri parsantii tokko ta'an jechuudha biyya sana keessa qabeenya guddaa qabatanii jiru jechuudha. Parsantii takka qofa warri ta'an 99 kan ta'an garuu gara gadiirra jiru. Yeroo wayi hiriira ba'an jedhama. Hiriira Occupy Wall Street kan jedhamu dhaadannoo adda addaa maxxanfachuudhaan shamizii adda addaa qopheeffachuudhaan waraqaa qabachuudhaan karaa irratti bahan Occupy Wall Street. Hiriirri kun Ameerikaa keessatti dubbistanii seenaa hiriira kana gara ji'a tokkoof itti fufe. Ji'a tokko jaladha kan inni fudhate hiriirri kun Occupy Wall Street karaa cufuu jechuudhaan karaa qabachuu just karaarra yaa'u akkas hiriira yaa'u booda gara Occupy baankiitti baankii Occupy gochuu to'achuu jechuudhaan qabachuu maal jechuutti ce'anii jedhama. Hiriira kanarratti dhaadannoon isaan qabatan maal jedhama ture? We are the 99% kan jedhu. Nuti parsantii 99dha. Amma fakkii masaayyuutu asitti isinitti argisiise gaarii ture. Tishertii irratti akkaataan isaanitti hojjechiifatan. Nuti parsantii 99 warra 99 parsantii 99 sanadha. Parsantiin tokko weelzii baay'ee warra qabanidha. Kun jechuunis qabeenyi baay'een nama muraasadhaan jechuudha qabamee kan jiru. Still Ameerikaa keessatti yeroo sana qorannoo gaggeeffameen parsantii qabeenya biyyattii parsantii 50 wayi qabatee kan jiru warra top 10dha. Dureessota tokko hamma 10 jiran. Isaan parsantii 55 kana waan akkasii qabeenya biyyattii GDP jechuudha qabatanii taa'u jedhama. Disparity amma kanaatiitu ture jechuudha. Inequality amma kanaatiitu ture. Protest against mormiidha jechuudha gaa kuni mormii akkamiidha? Against financial inequality that began in New York City and spread around the world. Naannoo magaalaa New York keessatti hiriirri kun kan gaggeeffamaa ture.
ergasii gara maalitti spread around the world addunyaa kaanittis faca'e jechuudha. Addunyaa kaanittis faca'e. Persistent inequality ala walqixxummaan itti fufe kuni and enduring poverty challenge believes in the equality of opportunity and the possibility of upward mobility jechuudha. Maal challenge godha? Equality amantaa namni walqixxummaa irratti qabu challenge godha jechuudha. Inequality yookaan ala walqixxummaan kun jiraachuunsaa jechuudha. Akkasumas possibility of upward mobility fooyya'aa deemnaa jijjiiramaa deemnaa waan jedhamu irrattis amantaa namni qabu challenge godha jechuudha. Which led to challenging the legitimacy of the economic system jechuudha. Kun immoo maal challenge godha deeme economic systemii sirna diinagdee biyya sanaa challenge godha, dhiibbaa irratti uumaa jechuudha. And political and social institutions at national and international level jechuudha. Sirna siyaasaas ta'e jaarmiyaalee hawaasummaa challenge godha jechuudha. Deeme sadarkaa biyyaattis ta'e sadarkaa addunyaatti jechuudha. Maaltu persistent inequality fi enduring poverty jechuudha. Al walqixxummaa fi hiyyummaan jechuudha. Hiyyummaan kana mara dhiibbaa qaba jechuudha. Extreme inequality perpetuates poverty and the concentration of economic and the political power and reduces economic efficiency. Extreme inequality jechuun inequality al walqixxummaan akka malee guddate jechuudha. Al walqixxummaan akka malee yoo guddate poverty fida, hiyyummaa jechuudha. Concentration of economic and the political power jechuun aangoo fi diinagdee yookaan qabeenya concentrate godha warra muraasa qofa tuullatee qabatee taa'a jechuudha. Kun immoo maal fida? Reduce economic efficiency. Economic efficiency milkaa'ina economic yookaan diinagdee qulqullina diinagdee biyya sanaa gadi buusa jechuudha. Kun immoo deeme gaafa economiin political poweriin harka nama muraasaatti concentrate ta'u sassaabamu jechuudha. It strengthens inequality perpetuating institution in 3 ways. Jaarmiyaalee inequality jajjabeessan karaa sadiini kan inni strengths godhu cimsu jechuudha. Karaa sadi gurguddaadhaani. Karaan inni jalqaba inequality discourage the political participation of poor people. Warri hiyyeeyyiin siyaasa keessatti akka isaan hin hirmaanne dhiibbaa irratti uuma al walqixxummaan. Which in turn diminishes their access to education, health care and other services that contribute to economic growth and development jechuudha. Kun immoo deeme hirmaannaa isaan barumsa hin argatan warri hiyyeeyyiin kun jechuudha. Barumsa hin argatanii health care, eegumsa fayyaa, other service tajaajila biroo hin argatanii. Kun immoo maal gumaacha deeme maal fide jechuudha. Contribute to economic growth and development ture silaa warri kun mitire. Education namni yoo barate yoo fayyaa ta'ee fi tajaajila yoo fayyadame silaa economic growth yookaan guddina diinagdeetiif waa gumaacha ture jechuudha. Gaafa hiyyeeyyoonni immoo gaafa kana keessatti hin hirmaanne gaa kun hunduu hin hafaa jechuudha. Dhiibbaa akkasii qaba kuni tokko. Lammaffaa irratti inequality enables the wealthy to refuse to compromise politically or economically. Inequalityin warra wealthy ta'an yookaan warra dureessota warra ta'an maal akka godhan taasisa? To refuse compromise politically. Karaa siyaasaas ta'e karaa diinagdee akka isaan araarama wayiyyuu keessa hin galle. Ofirra jira anoo biran jira akka isaan jedhan godha jechuudha. Isaaniif carraa akkasii bana. Kun immoo which further maal godha? Weakens poor societies in global society.
uummata hawaasa addunyaa ta'e hawaasa hiyyeeyyii biratti miidhaa fida jechuudha. Kun immoo isaan gama society that requires relatively fast response to economic development jechuudha. Guddina diinagdee tokko irratti akka isaan just passive akka isaan ta'an hirmaannaa akka isaan hin taasifne isaan godha jechuudha. Warri yoo inequality'n guddate al walqixxummaan diinagdee akkas yoo baay'ate jechuudha. These consequences of inequality combine sadaffaa irratti to ensure that poor societies will remain poor and unequal jechuudha. Kun immoo maal hordofsiisa? Warri hiyyeeyyii ta'an hiyyeeyyii mataanii akka itti fufan isaan taasisa. Hiyyeeyyii mataanii akka itti fufan taasisa jechuudha. Growing inequality among as well as within nations has direct and indirect implications for globalization jechuudha. Growing inequality. Inequality'n yommuu dabalaa guddachaa deemu within nations saboota gidduutti jechuudha. Implicationii maaliiti kun? Globalization jechuudha. Yookaan argisiiftuu globalization jechuudha. Kallattiidhaanis ta'e al kallattiidhaan argisiiftuu globalization. Inequality could undermine globalization by influencing countries to adopt protectionist policy and disengaged to the extent possible from the global economy. Inequality'n maal undermine godha yookaan maal gadi buusa? Globalization irratti dhiibbaa fida, miidhaa fida jechuudha. Karaa kamiin? Influencing countries to adopt protectionist policies. Imaammata protectionistii yookaan of eeguu akka isaan adopt godhan, akka isaan baafatan godha. Protectionist policy jechuun egaa akkuma isin hin jedhe imaammata akkamiiti? Imaammata of eeguu, of baraaruuti, of tiksuuti. Karaa diinagdee yoo ta'e fakkeenyaaf karaa ikoonomiiti miri kanaasaa jiru soosio-ekonomii waan ta'eef biyyi tokko akka isheen baay'ee impoorti hin goone, baay'ee impoorti akka hin goone, biyya biraa wajjin akka isheen badaa hin daldalle, baay'ee daldala keessa akka hin galle jechuudha. Deemee ekstiriimii gaafa ta'u isolationizimii fida, adda of baasuu addunyaarraa. Kanaaf biyyoonni baay'een protectionist policy akka isaan adopt godhan godha yoo inequality'n akka malee guddate jechuudha. Kun immoo deemee global economy keessaa akka of baasan isolationizimii fidessiniin jedhe yoo extreme ta'e yoo fiixee tuqu jechuudha yoo guddatu. But the ramification extend beyond economic issues to problems such as terrorism. Warri akka hin jiramini shororkeessummaa, environment and the spread of infectious disease. Kana hordofee maal ta'a jechuudha? Ni dhufa jechuudha. Extend ta'a jechuudha. Kana jechuun ramificationii yookaan bu'aansa kanaan wal qabate jechuudha. Maalii wal qabate? Inequality'dhaan wal qabate. Inequality'dhaan wal qabate extend beyond garamitti bal'ata jechuudha. Economic issues to problems. Economic issues to problems such as dhimma economy irraa dhimma diinagdee irraa garamitti extend ta'a gara rakkoowwan akka shororkeessummaa, rakkoowwan naannoo fi dhukkuboonni adda addaa bal'achuu. Dhukkuboonni adda addaa bal'achuu danda'a jechuudha. Dhiibbaan isaa fagoo deemuu danda'a jechuudha. Inequality'n waan salphaa miti. Kanaafidha maarkisizimiin kan inni jibbu. Inequality'n akka isheen exist taatu, inequality'n akka isheen jirtu, keessumaa economic inequality'n sadarkaa nama dhuunfarraa ka'ee addunyaatti akka jirtu maarkisizimiin waan amanuuf ni balaaleffata.
kaapitaalistii baay'ee jibba kaapitaalizimii jechuudha. Kanaaf egaa kanuma asumarratti xumurra. Itti fufna ishee kanaan xumurra sumaani. Ishee kanaan goolabna. Maayigireeshinii fi rifuujii ilaalla meettaansine. Daqiiqaan keenya xiqqoo kanaadha waan ta'eef fixuu qabnas wal faana deema waan ta'eef global cultural issue paartii biraatiin ilaalla. Migration and refugee problems. Kun immoo rakkoowwan godaansaati jechuudha. Rakkoowwan godaansaati. Kunis global issue dha. Maaliif namni gaaf godaanu biyya tokko biyya biraattiidha kan inni godaanu waan ta'eef jechuudha. International migration and refugee. Godaansi sadarkaa addunyaatti amma raawwatamaa kun including asylum seekers. Asylum seekers. Maal jedhama afaan Oromootiin? Xiggeenyinnat maxayyaq. Asylum seeker. Yookaan kooluu galtummaa jedhama. Yoon dogoggorbaadha afaan siyaasaan akkasi. Kooluu galtummaa gaafachuu and internally displaced people jechuudha. Refugee kan jennu yookaan migrationii kan jennu godaansa baqannaa kan jennu kooluu galtummaa gaafachuu fi displaced ta'uudha. Internal immoo gaafa ta'u biyya bakka tokko buqqaan iddoo biraatti fakkeenyaaf shawaadhaa buqqaatee wallagga deemu iddoo tokko displaced ta'u jechuudha. Migration gaa internal fi internationaliitu jiraniire sababii saniif jechuudha geography irratti yaadattu. Have become more prominent on the international agenda in recent years both because of their increasing scale and the growing impact on international affairs jechuudha. Godaansii fi baqannaan migration and refugee jechuudha yeroo ammaa kana baay'ee bal'achaa jiru. International agenda dhimma addunyaa ta'aa jiru jechuudha. Sababni isaas both because of their increasing scale. Scalein isaa baay'ee dabalaa dhufee jira. Baqannaaf godaansi baay'ee dabalaa dhufee jira. Growing impact on international affairs. Dhimma addunyaa irratti impact yookaan dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuudha. Several factors account for these developments. Dhiibbaawwan yookaan akka faaktoriitti sababa kan ta'an keessa armaan gadiitti ilaalla. Jechuunis baqannaa fi godaansaaf sababa kan ta'u jechuudha. Sababa kan ta'u. Tokko, the number of states in the international system has steadily increased since the end of the First World War. Waraana addunyaa tokkoffaadhaan booda lakkoofsi biyyoota addunyaa dabalaa dhufee jira. Jechuun biyyoonni immerji ta'an baay'een isaanii jiru ergasii jechuudha. Biyyoonni sovereignii ta'anii biyya ta'an amma dabalaama dhufe amma 210 naannoo kanarra gaheera mini. Yaa dabalaa jira jechuudha baay'inni biyyootaa yookaan adda ciccitu maaliin jechuudha. Amma Sudaan dhiyoo kana isheen adda cittee 2 taate fakkeenyaaf. Sababii kanaafi dhagaa baqannaa fi godaansi kun kan inni dabalaa dhufe tokko sababa ijoon tokko kanadha. As the number of international boundary containing the new state has increased, akkamittidha yoo jettanii baay'ina biyya faana akkamitti dabala yoo jettanii hammuma boundariin yookaan daangaan biyya haaraa tokko cover godhu yookaan contain godhu qabatu dabalu, so too as the volume of international migrant and the refugee jechuudha. Baqattoonni fi godaantonni maal ta'u ni dabalu jechuudha. Ni dabalu. Lammaffaani rapid increase in the world's population. Dabaluu uummata addunyaati. Rapidly ariitiidhaan isayyuu ariitiidhaan dabaluun uummata addunyaa baqannaaf godaansaaf sababadha jechuudha. And it continues to grow led to overexploitation of regional resources. Overexploitation jechuun maal jechuudha? Akka malee fayyadamu seeraan fayyadamuu jechuudha. Resource qabnu yookaan qabeenya regional resource qabeenya jiru qisaasessuu jechuudha. Karaa biraatiin qisaasa'insi qabeenyaa
ni mudata yoo manni baay'inni ummataa dabalu sun immoo catastrophic famine and population movement fida jechuudha. Beela cimaa fi sochii ummataa fida jechuudha. Maaltu baay'inni ummataa yemmuu dabalu. Thirdly, sadaffaa irratti the revolution in communications and the transportation has made people aware of conditions and opportunities in other parts of the world, as well as making travel to these areas easier jechuudha. Yemmuu communication isaaf qunnamtiinii fi transportation geejjibni jechuudha yemmuu dabalu sab qunnamtii yemmuu jennu social media ta'uu danda'a, multimedia adda addaa ta'uu danda'a. Isaan kunniin meeshaaleen sab qunnamtiin kun yemmuu dabaluu fi geejjibni galaanarra ta'uu danda'a, qilleensarra, lafarra yemmuu dabalaa deemu namoonni carraa waa'ee biyya tokkoo odeeffannoo argachuu ni argatu. Haala biyya tokkoo kondishinii biyya sanaa awweer godhu yookaan odeeffannoo wayii ni qabaatu. Bilbilaan ta'uu danda'a, sooshaal miidiyaa irraa jechuudha. Biyyi tokko akkana yoo jedhanii odeeffannoo akkasii yemmuu argatanii just salphumatti biyya sana deemuu danda'u jechuudha. Transporteeshinii yookaan geejjibnis ni jira waan ta'eef jechuudha. Well, finally arfaffaa irratti immoo fi gara dhumaa irratti the turmoil and the uncertainty of turbulent and unstable world plays an important role in motivating people to reach and search abroad for a better life. Turmoil fi turbulent jechuun jeequmsi jechuudha. Jeequmsi naannoo tokko, jeequmsi uumamaa ta'uu danda'a, kan namtolchee ta'uu danda'a. Naannoo tokko yemmuu mudatu, unstable yemmuu taatu, addunyaan bakka tokko just siyaasaan ta'uu danda'a, waraanni jiraachuu danda'a, yoo tasgabbooftu ta'uu baattu jechuudha. Naannoon sun namni keessaa baqata. Namni keessaa baqata, motivating people to search abroad for a better life jechuudha. Jireenya kanarra fooyyee ta'e jiraachuudhaaf addunyaa biraa abroad yookaan biyya alaa hawwa jechuudha. Namni akka kanatti baqata, godaana jechuudha. Namni biyya sana keessa. Until recently hamma ammaatti jechuudha migration and the refugee godaansii fi baqachuun were not seen as central political issues by most governments in the world. Mootummoota addunyaa baay'eedhaan akka maalitti ilaalamaa hin jiru? Central political issuetti. Dhimma siyaasaa giddugaleessaatti ilaalamaa hin jiru. Mootummoota ammaatiin hamma ammaatti jechuudha. Hamma dhiyeenya kanaatitti ilaalamaa hin turredha. Hamma garuu ilaalamaa jira. Kanaaf barannaa iyyuu. It was only in the 1980s 1980moota boodadha jechuudha. Dhageettii guddaa yookaan konsarnii guddaa argachaa kan dhufe dhimmi godaansaa fi baqannaa kuni. As the effects of past migrations and the refugee crisis began to be felt both domestically and internationally jechuudha. Effektiin isaa jechuudha 1980moota keessa sadarkaa biyya keessaattis ta'e sadarkaa addunyaatti effektiin yookaan dhiibbaan inni geessisu, bu'aan inni geessisu dabalaa dhufe refugee crisis hamma camni godaansaa fi baqannaa kun ni eegale ni dhufe jechuudha. And as their pressure on developed states increased jechuudha. Biyyoota guddatan irratti kun immoo pressure dabale, dhiibbaa dabale. Maaliif biyyoonni guddatan better life qabu, jireenya fooyyee jiraatu waan ta'eef namni gara sanattidha kan inni baqatu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf biyyoonni guddatan keessumaa yaaddoo isaaniiti jechuudha. That the issue rose to the top of the international political agenda. Ergasiigaa agenda yookaan dhimma addunyaa isa ijoo ta'e jechuudha. Toppii ta'e jechuudha. Nowadays yeroo ammaa kana migrants and the refugees to most advanced countries are becoming the target of animosity from right-wing groups jechuudha. Yeroo ammaa kana migrants godaantonni fi biyyoota guddatanitti baqatan kun jechuudha targetii yookaan
attention xiyyeeffannoo warra kanaa ta'an jechuudha, warra right wing group gartuu right wing warra jennuun kanaa jechuudha. Kanaafi animosity isaanii ta'an jechuudha, yookaan yaaddoo isaanii ta'an. Right wing group jechuun akkuma kan dura isiniin jedhe afaan siyaasaatiin yookaan afaan politiksiitiin right wing jechuun gruppii akkamiidha? Gruppii konservaatiivii warra ta'an, gruppii jijjiirama hin barbaanne jechuudha karaa biraatiin. Kanaaf yaaddoo warra kanaati jechuudha. Yeroo ammaa kana keessumaa liipen in Firaansi keessatti, liipen neo-nazis Jarmanii keessatti, isaan kun right wing groupidha. Left wing jechuun immoo warra just wanti tokko akka ta'u, jijjiiramni akka dhufu, revolutioniin akka dhufu gartuu hawwanidha. Left wing kan jennu afaan siyaasaatiin inequality'n akka dhufu, equality'n akka dhufu, freedom'n akka dhufu warra barbaadan, warra akkasii sanaan left wing jennaani. Warra kanaan right wing warri jennuun kun conservative warra ta'anidha. Isaan kunniin and extreme rightists Britain keessatti immoo keessuma extreme kan ta'an jiru jechuudha. Amma taargeetii isaanii ta'ee jira jechuudha. Godaansii fi baqannaan taargeetii jara kanaa ta'ee jira. Who blamed them for the high level of unemployment and declining general living standard jechuudha. Maal jedhanii blame godhu, maal jedhanii qeequ baqannaa fi godaansa kana jechuudha. Warri kun, warri kamtu right wing groupiin kuni unemploymentii uumu, unemploymentii olaanaa uumu, qacarrii alqacarrii yookaan immoo unemploymentii hedduu gaasini fi kun maal gadi buusu living standard yookaan immoo sadarkaa jireenyaa gadi buusu, sadarkaa jireenyaa gadi buusu, baqannaaf godaansi jedhanii sodaatu jechuudha jarri kun. Kanaaf walumaa galatti kana fakkaata, xumurreerra natti fakkaata. Wow. Okay. The inability of states to maintain complete control of entry to their territory. Gaa biyyoonni baay'een territory isaanii, daangaa isaanii cufachuu hin dandeenye completely jechuudha, or to prevent the formation of migrant and refugees. Baqattoonni fi godaantonni akka isaan hin uumamne immoo gochuunis hin danda'amne, hin uumamu. Rakkoon sababiin isaan itti irraa uumaman immoo laallee jira. Uumamuun isaanii nafu godaantonni. With extra territorial connection and the affiliation is also pointing to an erosion of sovereignty jechuudha. Kuni dhumarra maal fida? Sovereignty biyya tokko irroo gara haquutti deema jechuudha. Kana jechuun birmadummaa biyyaatiif gaarii miti. Sababni isaas godaansi yemmuu bal'atu daangaa biyyaa cabsaniitu waan ta'eef warri godaanan sun rakkoo adda addaa biyya sanatti qabanii seenuu danda'u, daangarraan seenu waan ta'eef jechuudha. Kun birmadummaa biyyaaf illee gaarii miti jechuudha. States are no longer able to exert control over their own destinies. Biyyoonni daangaa isaanii akka isaan controlling goon irratti dhiibbaa ni uuma. Akkuma kana the growth of non-indigenous ethnic minorities helping to blur all distinction between domestic and international boundary gidduu blur godha yookaan akka just akka hin mul'anne godha jechuudha. Yemmuu minority non-indigenous ta'an yookaan biyya sanaaf keessummaa warri ta'an yemmuu guddatan jechuudha. Biyya sana keessaa yemmuu biyya alaa biraati biyya sanatti yemmuu dabalaman. Egaa migrationii fi refugee'n miidhaa kana hunda geessisa jechuudha. Baqannaan fi godaansi hin gorfamu. Migration and the refugee also highlight the importance of economic issues in contemporary world politics. Siyaasa addunyaa ammaa keessatti baqannaan fi godaansi jechuudha. Yeroo ammaa kana economic issue yookaan dhimmoota addunyaa
importansiin isaanii amma akka ta'e highlight godha jechuudha ni ibsa. Because of close association between economic pressure, sababni isaas egaa akkuma beektan economy fi motivation for and response to migration and refugee gidduu maaltu jira jechuudha, associationiitu jira, hidhamatu jira waan ta'eef, walitti hidhamatu jira waan ta'eef jechuudha. Dhugaa paartiin kun global cultural issue laalla ishee kana paartii kanaan immoo global cultural issue jalatti immoo dhimma aadaati jechuudha kan laallu paartii kanaani. Paartiin har'a laalle walumaa gala isaa kana fakkaata. Waan faana turtaniif ulfaadhaa sinin jedhaa. Oliyaad baratichaan ture miidiyaa dirree barnootaarra sinan jaalladhaa. Maatii keenya ta'a warri nutti hin dabalamin kana dura viidiyoo kana immoo sheer kooment godhaa, laayik godhaatii miidiyaa dirree barnootaa cinaa dhaabadhaa. Akkan isin jaalladhu immoo isin hubattu nagaan naa tura.